أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين. الجيش الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة. كتائب القسام كمينا مركبا ضد عناصر من مسؤول إسرائيلي قوله إن المسؤولين الإسرائيليين تلقوا صدمة أو بصدمة أعلن إلى هذا الشارع وإلى هذا المكان. الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، الأمر الذي ندرك في هذا الفيديو الذي نشر. حقيقة هذه البنجاب حدث هناك اشتباكات وحدث إطلاقات نارية. إذا هذه العائلات تعتقد أن لتظاهراتها ولتصريحاتها تأثير. ربط بصفقة تبادل قبلة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. Today on 10th May at the time of Fajr. Kamultan kabajamtoota hordoftoota keenya caamsaa 10 sanbata galgala odeeffannoowwan baagiddu galeessaaf miidiyaaleen idila addunyaa hawwatan waraana Gaazaa hanga Hindiif Paakistaanaa akkasumas baagiddu galeessaa keessatti haleellaan kaleessaa Huutiin Yemanoota fudhatamiidhaa gurguddaa dhaqqabsiisuun dhagahame. Waldhibdeen Benjamin Netanyaahuu fi Trump gidduu jiru ammasitti fufuun dhagahamee jira. Deeggarsa namummaa ugguruuf yaliiwwan Israa'el taasifte irratti qoqqobbii kaa'uuf gamtaan Awurooppaa Ingilizitti aanuun dhagahamee jira. Kutaawwan Jaamuu fi Kaashmir irratti misaayilonni gurguddoon biyyoota niikleerii hidhatanii waraana guddaa kaasuu akka deemutu himama. Loltoonni Israa'el kutaa Raafaatti uguramtoota barbaadu deeman qondaaltota bebbeekamoo 2 dabalatee 11 dhumuu Aljaziiraan gabaasee jira. Ijoo seensaa hangafa keenyaatti alamanni keessan haa bargaagu haa biilu haa dagaagu sinin jenna. Sagalee mujaahidota qophii afaan Oromoo CTN itti dhiyaadha. Yakki duguuggaa Filisxeemota irratti raawwatamaa jiru ijaaf gurraa addunyaa yeroo suukaneessaa jirutti Tiraampiif Benjamin Netanyahuun adeemsa dhukaasaa dhaabuuf waliigaltee yaadrimee biyyoonni liigii Arabaaf Ameerikaa akkasumas Masri dhiyeessiteen fudhadhu jechuuf faayidaa fi aangoo dheereffata deemuu akka deemuuf keessoo isaatti ammoo rarragaaf raafamni siyaasaa guddaan wayita uumamee jirutti hojmaata opereeshiniif ugguramtoota gaaffii maatiirraa dhiyaateen galchuu jechuun duuchaa waraana 60,000 kutaawwan Gaazaa hundatti bobbaasuuf qabiyyeen Gaazaa guutummatti kan Israa'el taati loltoota keenyatutti dhumate kan jedhe Benjamin Netanyahuun balaan guddaan Ameerikaarraa itti bu'uun dhagahamu irratti jira. Adeemsa bilbila odeeffannoodhaan Tiraamp wajjin haasan akka Axios jedhutti waraana hin dhaabnu duucha Hamaas jedhamu balleessuun alatti yaadrimni lubbuun hin jirre uguramtoota keenyaa si'achi galanis waan jedhe fakkaata. Haa ta'uutii waliigaltee Huutii Yemanoota wajjin Ameerikaan taasifte hojmaatarra ooluu isaatiin wal qabsiise haleellaa Israa'el fudhatteef Huutiin deebii kenne. Haifaa akkasumas Eelaatii fi Beengoriyoo dabalataan kan haleele Huutiin Yemanoota tarkaanfiin diroonotaa fi misaa'ila beekamaa Falastiin lammaffaadha kanneen Israa'elota bashannana targaman 8 madeessuu wayita himametti. Brigadiin Special Force of Golani jedhamuun beekamu kibba Raafaatti Brigeedii Alaqsaa riphee loltootaan rukutame. Haleellaa gurguddaa Ripijiif M90 System jedhamuun rukutamaniin qondaaltota bebbeekamoo Brigeedii Golaniif loltoonni 9 walumaa galatti 11 gadda guddaa Israa'elota jedhamee jira. Hiriirri walakkeessaa dhiyaa Yerusaalemii fi akkasumas Tel Aviivitti dhohee jira. Wal qoraafni kaabineewwan ministeerota Keeneseetiif Shimbeet gidduutti akkuma itti fufee jira. Dippiloomaasiin gamtaa Awurooppaa Firaansiif Jarmanis irraa cituuf murtii addaa dabarsee jedhame. Walakkeessa Gaazaa keessatti haleellaa fudhatteen Filisxeemonni 64 ajjeefamuu namoo dheekkamsa guddaa wayita kaaseef Tiraamp si'achi immoo deeggarsa yeroof dhaabne jechuun bibbii kan dheekkamsiise ta'uu Al Arabii TV'n gabaase. Waraanni guddaan Hindiif Paakistaan tarkaanfii yaaddoo waraanaa jalqabaaf wixinee idila addunyaa jedhamuudhaan biyyoota maadhee hariiroo akkasumas dippiloomaasii waliin qaban yeroo gargar facaasaa jirutti biyyoonni wal madaalaaf wal gita walitti dhiyaatan Hind lakkoofsa uummata addunyaa gubbaatti adda durummaa akkasumas Hindiif Paakistaan waggoottan dheeraadhaaf riphaniitiin har ammoo nikileera walitti gad luqqifachuun addunyaa keenya mallattoo jalatti galchaa jira. Ergamaan addaa bulchiinsa Doonaald Tiraamp Steve Witkoof baagiddu galeessa
Tiraan aantummaa misaayilota akkasumas diroonota dhokfattee qabdu yookaan hin garsiifne ta'eef dhukaawwan waggoota 10 isin sassaabaa turteef nikileera isin oomishatteettiin nu sobdu bira geenyee jirra. Kanammoo manni marii mootummoota gamtoomanii qoqqobbii cimaa saffisaa yoo irraan kaa'in Ameerikaa fi Iiraan hudha wal qabdi jechuun dubbitti Tiraampiif koongiransiin yookiin Riippaabilikaanonni deemaa jiran faallaa ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran. Abba Vladimir Putin qondaaltota idila addunyaa walitti qabuun harka caalaaf mirga Raashiyaanotaa kan taasisaniif dippiloomaasiin kisaaraa United States of America gamtaa Awurooppaa fi shariikota mudatee wayita jedhamaa jirutti Kiev haleelamaa buluun ammoo gamkaaniin birmadummaaf bilisummaa waggaa 80 Mooskoon kabajachaa jirtutti Zeleniskii wacaa bulasi homaa buusuu akka hin danda'in dubbatamaa jira. Kun sagalee mujaahidota siiteen qophii afaan Oromoo irreen haqni dhugaa ammas Filisxeemotaaf ummata addunyaa hundaaf sooshaal miidiyaan nagaaf bu'uura tokkummaaf guddina haa ta'u madhee balballoomii Aljazeera, Hindustan Times, Times of India, Jerusalem Post, Associated Press, Reuters, Al Arabi TV, Al Manar, Al Post TV, Top History wabeeffanneeti simbiraan geenya. Kabajamtoota maamiltoota keenya kanneen quuqama sagalee mujaahidota qabdan Free Palestine, No War, Peace for All jechuudhaan sanduuqa keessatti nu qarqaba. Jaalachuun hiriyoota hundaaf nu qoqqooda. Galanni keessan injifannoof nasriyaa ta'uu dhimbibbaa viidiyoolee kanaan balballomitti ceena. جزيرة بسقوط 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بشارع الثلاثيني اللواء فايز. ولكن أذهب إلى سلام خضر معك عبر الخرائط نتابع وهذا الجدل الذي يتطور الآن في الجملة هذه. الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، الأمر الذي تسبب ب هم بفرض حظر جوي على مطارات فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان على غزة. إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات وذلك بصاروخ فرط صوت استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا شاركنا في حوار بشأن ما تنطوي عليه الخطة على وجه التحديد، وكما قلت سابقا أن لتظاهراتها ولتصريحاتها تأثير كبير لا بل كبير جدا على الرئيس ترامب وعلى مبعوث وراني برغدي ألكسا في أكسماس آيديف برغدي غولاني جدوت تاسفة مكون حركة والسينو كان قباسم ميديالين إدلا الدنيا فرمات الوكاسة دابو ديدون يادري مغانزا رنفتشوف تركام في دقوقا دوچاسا نيومارت هيرا إدلا الدنيا جاب ستيف يوكيرا كاسي غمتان أوروبا بيوني لغي عرباف جارميا موتا balaaleffatutti gatiifsi argachuudha himama. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa Aadam Booltu miseensa mana marii Waayit Haawusiin erga qondaaltota Hamaas wajjin haasayeef dhugaa dirree jirtuuf sababa weerara Weest Baank akkasumas baadiyoota gurguddoo Filisxeem gandoota 18 waliigalatti ji'a tokko keessatti lammiilee 1954 humnaan irraa ari'anii maatii malee taasisuuf daa'imman beelaan dhumuu fi tajaajilli wal'aansa Gaazaa yakka heera seera namoomaa fi waliigaltee 1949 Jeenevaadhaa wayita mallattoo gaaffii jala galee ta'uu miidiyaaleen gabaasan. Ministeerri muummee Kuwaatar Sheek Muhammad Abdurrahmaan Ataanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa gaafataniin bulchiinsa Tiraamp bira rakkoon jiraachuu ergaa deessaniitii booda qondaaltonni bebbeekamoof ergamaan addaa Steeve Witkoff tarkaanfii Benjamin Netanyahuun itti jiru egeree Israa'eelota gaaffii jala galchuuf dippiloomaasii idil addunyaaf jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii biratti himatni addaa dhiyaachuuf akkasumas jaarmiyaaleen mirga namoomaa fi siviilii deeggarsa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii Israa'eel ogguruun wal qabsiiseeti marii addaa taa'uu jiraachuun himamee jira. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii Benjamin Netanyahuun duguuggaa akkasumas weerara West Bank irratti taasisee fi tarkaanfiiwwan duuchaa hidhaa garmalee jabeessuuf dubartoota dabalatee loltoonni Israa'elitti taphataa jiran yeroo Amnesty International Human Rights Watch baasetti tarkaanfiin Benjamin Netanyahuun Israa'el keessattuu Gaazaa keessatti fudhachaa jirtu yakka mirga namoomaatiin dhaabachuu waan hin oolle jechuun koomishiniin gamtaa Awurooppaa har'a
إفتاسون تل أبيب إبابودو جرمي. قامت المسيرات الإسرائيلية باستهداف عدد من الفلسطينيين هنا في شارع الرمال للغرب من مدينة غزة. تم الاستهداف هنا أمام أحد المحلات جاتي نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المسؤولين الإسرائيليين تلقوا صدمة أو بصدمة إعلان ترامب بشأن الحوثيين لأن الإدارة الأمريكية لم تخبر. جماعة أنصار الله فقد أكدت على لسان الناطق العسكري باسمها يحيى السريع نجاح الهجوم على مطار المسمى بن غوريون وهدف حيوي آخر في يافا. سريع ضد العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. نفذت هذه العمليات ب10 صواريخ وطائرات مسيرة إلى يافا المحتلة. العسكري باسمها يحيى السريع نجاح الهجوم على مطار اللد المسمى بن غوريون حيوي آخر في يافا. سريع أكد كذلك أن قرارهم بفرض حظر جوي على مطارات فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان على غزة. إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة وكذلك حظر مرور سفن الإسرائيل. بؤري والإبداع بريزيدنت ترامب في بنجامين نتنياهو قالوا قلانا ديماتو ميديالين إدل الدنيا قلالشا جران قندالي أنصاروتا يمني فوقنسي ولي قلا عبد الملك بدر الدين علاوتي إبسا ميديالي داف إرقاقدي باني كنني تركامبين مجاهدون غازا دا فرطا جران حقا في إفاقبين سدتشي سانيتي نوتيس أمو وريقا مسان كفلا جران كان قودتشوف obbolummaa haqa waan qabnuufi kanaaf haleellaa tsiyoononni fudhataa jiraniif deebii kennaati jirra. waliigalteen galoo galaana irratti taasifamaa jiru kan Ameerikaa wajjin karaa uumaniin dubbanneen alatti bulchiinsa Benjamin Netanyaahuu fi humna isaa weerara Gaazaa keessatti duuchaaf duguggaa garsa namummaa ugguree akka barbaadetti biddaan laboobsaa jiru kana yoo hin dhaabin taate jechuufi tibba darbeef akkasumas dheengadda buufata xiyyaara idila addunyaa kan sanaa fi Hudaydaa gubbaatti fudhatee fi Ummura Shiraash Ashkelon Haifaa fi Eelaat dabalatee daranuu haleeluu akka jiru itti beeksisetti tureen. wal ibdeen Doonaald Tiraamp akka gara Yemeniis ta'eeti dhukaasa Gaazaa dhaabuuf deeggarsa namoomaa kan jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii akeekkachiisuun wal qabate Benjamin Netanyahuun tooftaa mataa fi baafateef aangoo dheereffata ta'uu hiriirri walakkeessa Tel Aviibii wayita itti dhoohe mufiin tun dhufte jedha الجزيرة العربية وبفن هذا العدد الكبير من العمليات العسكرية على مستوى العمليات العسكرية التي تتحرك فيها القوات الصاروخية. قال حتى الآن من زيارته الإقليمية التي تشمل العائلات أكثر من مرة منذ وصوله إلى منصبه، وبالتالي هذه العائلات تعتقد أن لتظاهراتها ولتصريحاتها اليوم السبت يصدر فيديو جديد للمقاومة كما تعودنا خلال الأسابيع الطويلة السابقة. السبت الذي تحاول فيه الاستثمار زيارة الرئيس الأمريكي لتحريك هذا الملف، خاصة مع حالة نحن أمام صاروخ ومسيرة، والصاروخ حقق هدفه بينما احنا هناك في المقابل شلت، ومن ثم تم التعامل معه. وقد تسبب الصاروخ اليمني باندفاع ملايين الإسرائيليين نحو الملاجئ. الثبات على المبادئ لا يعني الجمود. أوصيكم اليوم بخشية الله في ضمائركم. اللواء فايز، ولكن أذهب إلى سلام خضر معك عبر الخرائط نتابع وهذا الجدل الذي يمنوتاي بارسونيكيدان Ummura Shiraash Ben Gurion Eelaati fi Haifaa akkasumas Tel Aviivin haleelen. Dirooniin kaleessa haleelan kun kanneen bashannanaaf dhiiga namaa dhangalaasanii galoo galaana Israa'el cinaatti osoo warraaqan saayiran alaarmiif akkasumas humni qolannaa Aayiraan Doomii Israa'elotaa miskiinahu bu'uuri miidiyaalee idila addunyaa Aljaziiraa irraa kaasee hamma Fox Newsiif CNN Ameerikaatti gabaasuu itti fufan. Tel Aviv bishaan danfatu matarraan dhangala'e. Waraanni guddaan Hindiif Paakistaan tarkaanfii yaaddoo waraanaa jalqabaaf wixinee idila addunyaa jedhamuudhaan biyyoota maadhee hariiroo akkasumas dippiloomaasii waliin qaban yeroo gargar facaasaa jirutti
biyyoonni wal madaalaaf wal gita walitti dhiyaatan Hind lakkoofsa uummata addunyaa gubbaatti adda durummaa akkasumas falaasamaaf qarooma teekinooloojii gubbaatti yaayyuu galaalchi irraa haasa'uus akka dhaadheffamte hin taane humna waraanaatiin kan wal hin ginneef akkasumas teekinooloojii galoo galaanaa hamma niikileeratti hagoo kan wal caalan Hindiif Paakistaan waggoottan dheeraadhaaf riphaniitiin har ammoo niikileera walitti gad luqqifachuun addunyaa keenya mallattoo jalatti galchaa jira. Ministeerri muummee Paakistaan Islaam Abad Shahbaaz Sharif tarkaanfii Indiyaan itti seente kanaaf abbaa keessaa bahu akkasumas dhaadheessitoonni gabaa daldalaa lammiilee Paakistaan irratti xiyyeeffatan Indiyaaf yaaduu qaban jedhame. Ajajaan raayyaa ittisa Niiw Daaliyaa ammoo tarkaanfii Islaam Abad kanaaf duuchaa balleessii yeroo luqqifannus dhiyaanne jechuuti himama. Galaalchi miidiyaalee idilaa addunyaa raayyaa miliyoona 1,237 kan qabdu Hind Paakistaan ammoo loltoota waraana lafoo 560 qabduuti himama. Leellawwan dhukaa'oo gurguddoo 9,763 Indiyaan yoo qabaattu Paakistaan Islaam Abad 4,619 qabdi. Taankota gurguddoo ammayyaawaa jedhaman 3,740 Hinditu qaba. Paakistaan ammoo faallaa kana 2,537 qabdi. Haleellawwan xiyyaarota helikoophtaroota waraanarraa kaasee Paakistaan 452 Indiyaan 730 buufata aannisaaf gabbisa niikileeraa dhukaa lameenuu kan qaban niikileeriin Indiyaa 172 Paakistaan ammoo 170 qabdi. Dooniiwwan waraanaa 16 Indiyaa yoo qabaattu Paakistaan 8 qabdi. Dooniiwwan humna badhattoon niikileeraa Indiyaan 2 qabdi Paakistaan hin qabdu. Hidha galaanaa 11 akkasumas Paakistaan 3 buufata gogaa 16 Hindi yoo qabaattu buufata gogaa 16 kan qabdu Indiyaan Paakistaan 10 qabdi. Haa ta'uutii farra qolannaa misaayilota yookiin anti misaayil difeensi 30 yoo qabaattu kutaawwan Islaam Abad keessatti kanneen teekinooloojii ammayyaa fi humna raadaarii to'achuu danda'an 22tu jira. Waraanni Jaamuu fi Kaashmeeritti eegale kun Pireezidaant Tiraamp saffisaan akka dhaabatu Naarendra Moodii fi akkasumas Shahbaaz Sharifitti bilbilanis har'a waaree booda diroononni Israa'elii fi akkasumas jettiiwwan bebbeekamoon F-50 jedhamanii fi kanneen bebbeekamoo Paarisitti fayyadamtu qilleensarraa harcaan. Jettiiwwan gurguddoof diroononni Chaayinaa immoo dhaadheeffaman J-20 kan jedhamuuf J-10 jedhamuun kan beekamu Beejingiif gabayaan baate. Kisaaraan gurguddaan shira xaxuuf dhiiga namaa dhangalaasu Israa'el gara hundaan itti jallatte. Ammas iznii rabbiitiin itti haa jallattu jenna. kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee mujaahidootaatii فيديو كانت الرياضة. الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار مع باكستان بدأ اعتبارا من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي مش لا نشر معلومات مزيفة. نشرت باكستان معلومات مضللة. الوقت الأوسط ستيف ويتكوف أنه إذا لم تكن المحادثات مع إيران غدا الأحد مثمرة فلن تستمر وأن هناك مسار آخر. وأكد ويتكوف في مقابلة مع موقع بريت بارت الأمريكي. The Iranians cannot have a bomb. لأن جميعها تقريبا تدور حول 4+. إذا يظهر عندنا الآن البعد الآخر اللي هو الرادارات، والرادار المستخدم باكستانيا هو صناعة صينية باكستانية مطورة، والصواريخ. حيث أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين. البلاد يعلن كل طرف عن إسقاط مسيرات قادمة من العدو بالتزامن مع حرب إعلام. البنيان المرصوص ردا على ما سمته العدوان الهندي المستمرة استهدفت بشكل رئيسي 4 مقرات عسكرية. ما خلفته ألمانيا النازية من ضحايا خلال الحرب العالمية الثانية. واليوم وكما كان آنذاك لا تزال روسيا ترى في النازية
تهديدا خطيرا. Akka miidiyaaleen idil addunyaa haasawaa jiranitti har'a tarkaanfiiwwan gurguddoon gamlameenii misaayilootaaf akkasumas haleellaa xiyyaarota teekinooloojiitiin waliin luqqifataniin Indiyaan garmalee miidhamuu akkan oolletu himama. Teekinooloojiin keessattuu raadaraaf jettiiwwan Raashiyaaf diroonota fayyadamuun Islaam abada Paakistaan hindi dheekkamsiisee jira. Hidha haaromsaan irraa rukutuuf deemti kanaaf jechuun dooniiwwan gurguddoo kan hariirfattee fi shariikota kanneen akka Israa'eel fi Firaansiin of jala kan hariirsitee fi Chaayinaa, Tarkiif akkasumas Aljeeriyaa, Morokoo jala kanaanfatte ammoo Islaam abada misaayilota gurguddoo Kinzaayil Haayiparsoonikii jedhamaniif teekinooloojiin Indiyaadhaa qolachuun dandahin danuudhaan haleelutu himamaatii jira. Akka maddeen miidiyaalee idil addunyaa jedhan adda durummaa Indiyaa Niiw Daalii deeggaruuf Israa'eel diroonota gabayaa irratti dhaadheessite kisaaraa gurguddaa waraana Gaazaatiin dhidhimte keessaa urgufachuuf ture. Haa ta'u Islaam abad diroonota beekamoo ta'aniif akkasumas teekinooloojii ammayyaa Teelaaviivitti amantu kan Benjamin Netanyahuun lapheen dhiibbatanii digdamaa ol shakakak gochuun wayita miidiyaaleen gabaasan. Islaam abada tarkaanfiiwwan gurguddaa Kaashmir irratti fudhatteef magaalota Indiyaa irratti fudhatteen hanga ammaatti namoonni 16 ajjeefamuun himame. Gama Paakistaaniin dheengadda loltoonni 26 ajjeefamus Islaam abada beeksifte. Pireezidaanti Tiraamp saffisan waraanicha akka dhaabbatuu fi muummee ministeera Indiyaa Narendiraa Moodii akkasumas Shahbaaz Shariif kan Paakistaanii dubbisanitti gara dhukaasa dhaabuu fi tokkummaa kaleessatti akka deebi'aniif waamicha dhiyeessine jedhanis durdubbeen eenyutu cidha eenyutu daldalaaf oomisha gabayaa baafateen xiinxala miidiyaalee idila addunyaatiin. Tarkaanfiiwwan baha gidduu galeessaa qaanqeen Gaazaa onkololeessa 7 Hamaasiin qabsiifamte maddeewwan warra ijoo jajjabaa walitti gadi baasuuf akka tapha kubbaa miilaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaatti waan Old Trafforditti wal affeere fakkaataatti dhiyaadha. На Красной площади парад الهندي الرد كان بطريقة مسؤولة وملائمة وهو من نفاه. Please go and find the facts. These are the facts. من فضلكم اذهبوا وابحثوا عن الحقائق. هذه هي. Gamaan addaa bulchiinsa Doonaald Tiraamp Steeve Witkoof baha gidduu galeessaa tiraan aantummaa misaayilota akkasumas diroonota dhokfattee qabdu yookaan hin garsiifne ta'eef dhukaawwan waggoota 10f isin sassaabaa turteef nikileera isin oomishatteetti nu sobdu bira geenyee jirra. Kanammoo manni marii mootummoota gamtoomanii qoqqobbii cimaa saffisaa yoorran kaayin Ameerikaa fi Iiraan hudhaa wal qabdi jechuun dubbitti Tiraampiif koongiransiin yookiin riippaabilikaanonni deemaa jiran faallaa ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran. أولويتين الهند وباكستان على الحدود لا حدود لأسوأ السيناريوهات. من الفلسطينيين هنا في شارع الرمال للغرب من مدينة غزة تم الاستهداف هنا أمام الغربية على إسرائيل. أما جماعة أنصار الله فقد أكدت على لسان الناطق العسكري باسمها يحيى سريع نجاح الهجوم على مطار اللد